تيازو انجوا ሳብ አውጡ ተውስታለ ማለት ምርኮኛል አረኛ ነው የኛ ነው ተው የወገን Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isinaa qaqqabu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota dhugaa miidiyaa oduu yeroo kanaaf qabnuun isinitti hima. Raayyaan ittisa biyyaa birrii miiliyoona 70 akka baankii 3 guyyaa kaleessaa faannoo saamsisuun dhaga'ame. Wallagga Bahaa Naqamtee fi Giddaa gidduutti humnoonni keettoo faannoo ta'an kanneen raayyaa ittisa biyyaa gaggeessan qindeessummaa olaanaa taasisuudhaan qarshii miiliyoona 70 saamsisanii bakkichaa akka baqatan gabaafame. Icciitiin kun akka hin baaneef manaajerootaa fi gaggeessitoota baankii hedduunis akka ajjeefaman taasifamuu isaa gabaasichi ibseera. Gabaasni dhugaa miidiyaan argate akka ifoomsetti raayyaan ittisa biyyaa kaleessa meeshaa guutuu fi maallaqa baankii 3 birrii miiliyoona 70 humna finxaalessa faannootti dhiisee namoota nagaa ficcisiisee baqateera. Maallaqa kana baankiin isinii ajjabna jedhee gara Naqamteetti fudhatee deemsa eegalee ka jedhu gabaasichi wayita bakka faannoon jiran ga'anitti qarshii kuntaalaan fe'amee jiru san hundaa meeshaa tokko utuu hin dhukaasin baqatanii akka badan yeroo kanas faannoon qarshii sana akka dhuunfate himameera. Erga humna faannoo san baqatanii booda ammoo guyyaa irraa waraana bilisummaa Oromoo waraanaa jirra jechuun sochii eegaluu isaanii himameera. Naannichatti balaa olaanaa geessaa akka jiru faannoo ta'uun utuu beekamu humna badii kana uummata nagaa irraa ittisuuf sochii tokko kan hin taasifne waboo ammoo haleeluu fi maluun diinummaa hamaa biyyattii keessatti Oromoo irratti adeemaa jiru agarsiisa jechuun komiin dhiyaateera. Maallaqni kun hatamuu dursee haleellaan gadaa koomaandoon eegalee akka dhaabsifamu taasifame. Ajaja olii dhufe jedhamuun gadaa koomaandoo ka jedhaman waraanni humna addaa Oromiyaa irraa ijaaraman naannichaa akka fagaatan taasifame. Erga haala hundaa mijeessanii booda raayyaan ittisa biyyaa faannoof haala mijeessee dhukaasa tokko malee qarshii miiliyoona 70 akka saaman taasisuun gara naannoo Amaaraatti akka dabarfatan godhamuu gabaasichi ibseera. Raayyaan ittisa biyyaa finxaalessa faannoo uummata jumulaan fixe dhiisee waboo rufa keessaa barbaadee lolaa akka jirus dhaga'ameera. Badii olaanaa geessaa akka jiruuf yakka daguuggaa sanyii raawwachaa akka jiru faannoo irraa harka qabu nafee tooftaa siyaasaa maallaqa qarshii miiliyoona 70 takkaatti gumaachuuf mootummaan har'a ammoo waboon lolaa jira jechuun himame. Kunis sochiin faannoo naannichatti hammaatee yeroo jirutti humna uummataa ajjeesuuf akka waan inni saamee fakkeessaa maallaqa arjoomaa waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa barbaade haleeluutti jira jechuun ibsame. Haleellaan faannoon raawwatee olee otoo hin bulin raayyaan ittisa biyyaa sochii faannoo tasgabbeessuuf bobba'u nafee waboo adamsuutti deebi'uun durumaa akka nuuf fixaa jiru mootummaa ta'uu isaaf ragaa gaadha akka jedhan hawaasni Oromoo gochaa kana cimsanii balaaleffataa jiran. Humna badii hanga kanaa guutuu raawwatee adamsee adabuu dhiisee guyyaa irraa ganamaan bakka biraa dhaqee waraana bilisummaa Oromoo rukutaa jira jedhan. Uummanni Oromoo shira waraanaa baay'ee xaxamaa ta'een dhumaa akka jiru kan hubatee humna qabu jabeeffatee ofitti suutti fuulleffachuu akka qabu dhaammateera. Oduu keenya itti aanuun hiriirri mormii ajjeechaa faannoo balaaleffatu guyyaa irraa Wallagga Bahaa keessatti itti fufe. Ajjeechaa faannoon guyyaa guyyaan raawwataa jiru balaaleffachuun hawaasni Oromoo Wallagga Bahaa Giddaa ayyaanaa fi guttiin keessatti kaleessa kan eegalee irratti fufee hiriira adeemsisaa jira. Shira siyaasaa gidduutti gaaga'amuun nurraa dhaabbatu ka jedhan uummanni kun nageenya isaanii qitaan eegamuu akka qabu gaafatan. Mirga sochii dhorkamuun qe'eetti ajjeefamuuf humnaan lafaaf manaa ofiirraa godaansifamuu kan morman hawaasni kunneen haleellaa faannoo duubaa kanneen jiran qondaalonni mootummaa fi ajajoonni waraanaa seeraan gaafatamuu akka qaban waamicha dhiyeeffataniiru. Hariiroon faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa haalaan jabaataa ta'uu kan eerame yoo ta'u naannicha keessatti nageenya eegsisa jechuun mootummaan raayyaa ittisa biyyaa bobbaasuu dhaabuu akka qabu gaafataniiru. Haleellaa kanaan guyyaa kaleessaa hojjettoonni baankii fi barsiisonni lubbuu dhabaniiru. Wanti garaa nama nyaatu barsiisaan tokko haadha isaatiif bana faannoon ajjeefamtee awwaallachuuf galee ofii isaatiin lubbuu dhabuu gabaasichi akeekeera. Hawaasni Oromoo handoodee diichoo dabalatee ajjeechaan hawaasa nagaa irraa akka dhaabbachuu qabuuf hiriira ba'uun guyyaa irraa gaafataa ooleera. Oduu keenya itti aanuun humnoonni faannoo loltuu mootummaa raayyaa ittisa biyyaa booji'an utuu goggoofsisanii viidiyoon waraabame miidiyaa hawaasaan qoodame. Faannoon haleellaa kaleessaa konkolaataa 30 irratti raawwateen
lubbuu namoota danuun darbuu gabaafameera. Haleellaa hawaasa nagaa irratti raawwate kana miidiyaaleen alagaa kanneen akka Itiyoo Fooram dabalatee hedduun isaanii injifannoo faannoo jechuun gabaasaniiru. Faannoonis haleellaa kanaan milkaa'uu isaa karaa adda addaa yaada kenne. Haleellaa namoota nagaa irratti fuulleffatee raawwate kanaan raayyaa ittisa biyyaa hedduun booji'amuu akka hin oolle eerame. Ajajoonni waraanaa hariiroo faannoo waliin tolfatanii ofiif lubbuu oolfataa waraana isaan jala jiru ajjeesaa fi dararsiisaa jiru ka jedhan namoonni hedduun dhimma kana kulkulfatanii irraa dubbachuu jabeessaniiru. Akka kanaan raayyaan ittisa biyyaa ta'uun kan amanamu humnoonni waraanaa mootummaa faannoon utuu itti qoofamu viidiyoon agarsiisu marsaa miidiyaa hawaasaa gubbaan qoodameera. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kunneen gugguufanii faannoof utuu sagadanii gariin ammoo miila qullaa gadi qoommaanii akka deeman taasifamuun utuu dirqisiifamanii mul'ataniiru. Oduu keenya birootiin deetaan ministeera nagaa duraanii fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa mana murtii olaanaatti dhiyaatan. Obbo Taayyeen adabbiin irratti darbe sirrii akka hin taane oliyyannoo dhiyeeffachuun galmeen isaanii ilaalamaa tureera. Manni murtiis galmichaa qorachuun deebii kenne. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha oliyyannoo dhaga'u dhimma obbo Taayyee Danda'aa ilaaluudhaan murtii duraan darbe jabeessuun dhaga'ame. Murtiin kun sirna haqaa biyyattii walitti dhufeenya walxaxaa fi shakkii qabu ka gaggeessitoota siyaasaa gidduu jiru ammas gara giddu galeessa xiyyeeffannaatti ka deebise ta'ee jira. Obbo Taayyee Danda'aa iyyannoo dhaddachatti dhiyeessaniin turtiin hidhaa hanga ammaatti dabarsan gahaa ta'ee lakkaa'ame bilisaan akka gadi lakkifaman gaafatanii turan. Haati warraa qondaala kana Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo obbo Taayyeen dhaddachaa gayyaa bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa ol irratti komii fi falmii qabxiilee 5 qabatee dhiyeessanii turan. Ta'us dhaddachi olaanaan iyyannoo kana guutummaatti kufaa gochuudhaan adabbiin hidhaa duraan murtaa'ee ture akka itti fufu murteesseera. Adeemsi falmii seeraa obbo Taayyee Danda'aa jalqaba isaa irraa kaasee haalawwan falmisiisoo fi baratamoo hin taane hedduu keessummeessaa tureera. Manni murtii olaanaa federaalaa yakka meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuun balleessaa isaanii mirkaneessuun adabbiidhaa cimaa waggaa 7 kan irratti murteesse ta'us dhimma kana kan ilaale manni murtii waliigalaa adabbichaa gara waggaa 4tti gadi hir'isee akka ture ni yaadatama. Gaggeessaan nageenya biyyaa eegsisuuf itti gaafatamummaa olaanaa qabu miseensi ministeera nageenyaa irratti muudaman yakka meeshaa waraanaa seeraan alaatiin hidhamuun isaanii akkasumas murtii manneen murtii gidduutti garaagartummaan adabbii mul'achuun dhimmi kun seera cabsuun alatti dhiibbaa siyaasaa akka qabu bal'inaan dubbatamaa jira. Murtiin dhaddacha olaanaa kaleessaa kunis abdiidhumaa qondaalli duraanii kun hidhaadhaa hiikamuuf qaban kan dukkaneessee fi lakkoofsi namoota siyaasaa ammas hidhaa keessa jiranii akka dabalu taasisaa jedhameera. Oduu keenya itti aanuun xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed tibbana dhimma ajjeechaa suukanneessaa ijoolleen biyya Arabaa keessatti maqaa gosummaa fi gandummaa dha'achuun walirratti raawwachaa turte saaxiluun ni yaadatama. Kan hordofee embaasiin Itoophiyaa Riyaaditti argamu ibsa baaseen gochicha itti dhiyeenyaan akka hordofaa jiru akkasumas tarkaanfii fudhachuuf seeraan gaafachuuf akka jiru ifoomseera. Jawaar Mohaammed ragaalee garaa walitti qabuudhaan miidiyaa hawaasummaa isaa irratti akkasumas tamsaasa kallattii gara TikTok isaa odeeffannoo qoodaa tureen caasaan kun biyya keessaa hanga biyyoota Arabaatti diriiree akka jiru ibseera. Gareen qaamolee mootummaa fi gartuu saamtotaa biroo wajjin hariiroo akka qabaachuu hin oolle kan eerame kun itti yaadamee haala qindaa'aa ta'een raawwatamaa tureera jedha. Kana wajjin wal qabatee biyyoota garaa keessa akka jiran namoonni 4 hanga ammaatti to'annaa jala ooluu isaanii Jawaar maqaa fi bakka dhaloota isaanii waliin maxxanseera. Kanneen to'annaa jala oolan kunneen ajjechaa namoota nagaa keessaa warra harka qaban akka ta'e himame. Dhimma kana irratti ammayyuu hojjechaa akka jiru kan ibsu Jawaar Mohaammed namoota ajjechaa san keessaa harka qaban saaxiluu itti fufaa jechuun waamicha dhiyeessaa jira. Kun kanaan utuu jiru embaasiin Itoophiyaa Riyaaditti argamu ibsa dhimma kana ilaalchisee baaseen viidiyoolee suukanneessaa tibbana miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamaa jiranitti siqeenyaan hordofaa jirra jedheera. Embaasichi akka jedhetti namoonni kunneen karaa al-idileetiin daangaa Saawudii seenuun naannoo daangaatti gochaa kana raawwatu jechuun himate. Tattaaffii taasifameen hanga ammaatti shakkamaa tokko to'annaa jala oolchuu ibsee warri kaanis akka seeratti dhiyaataniif jaarsolii biyyaa fi qaama dhimmi ilaallatu waliin hojjetamaa akka jiru ibseera. Oduu keenya birootiin haleellaa fi reebicha magaalaa Finfinneetti artistoota Oromoo irratti raawwatamu ammas akkaan jabaatee itti fufuun himame. Haala kanaan weellisaa Feeyisaa Iluu irratti reebichi raawwatamuun dhaga'ameera. Guyyaa kaleessaa gaafa gayya 19 bara 2026 magaalaa Finfinneetti gara galgalaa reebichi irratti raawwatamuun ifoome.
Weellisaa Fayyisaa Hailuu istiidiyoo turee galgala mana isaatti osoo galaa jiru magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraanaa Duwwaa 8 keessatti naannoo mana isaa ga'uuf yeroo jedhu namoota hin beekamneen karaa seensa isaa gubbaatti reebichi irratti raawwatame. Jalqaba dhagaadhaan duubaan na'uun mataa isaa buruqsanii kalafaan na'an yoo ta'u, sana booda erga lafa dha'ee booda harkaan qabanii ilkaan isaa lama ka jalaa tokko hundeen irraa akka buqqa'ee fi inni biraa ka gararraa ammoo walakkaatti akka cabe ibsameera. Kana malees bilbilaa fi maallaqa sirraa fudhatanii akka baqatan gabaafame. Sababni reebicha kanaaf fi eenyummaan namoota gochicha raawwatanii akka hin baramne kan himan maddeen, haa ta'u malee poolisiin kutaa magaalaa Lammii Kuraa kan aanaa 8 yeroo achi gahan dhimmicha qoratanii waardiyyaa naannoo sanaa tokko balaan kun yeroo qaqqabu ilaalaa akka ture ta'uu isaa baruun battalumatti qorannoof to'annoo jala oolchuun qorannoo eegaluun barameera. Magaalaa Finfinneetti reebichi, yaaliin ajjeechaa fi ajjeechaan qaamolee garaagaraatiin artistoota Oromoo fi namoota bebbeekamoo Oromoo irratti raawwatamaa turuun kan yaadatamu. Oduu keenya dhumaatiin bulchiinsi Tiraamp da'oo lammiilee Itoophiyaa 5,000 kenname akka kaasu manni murtii hayyame. Manni murtii federaalaa Ameerikaa da'oo seeraa mirga jiraachuuf hojjechuu lammiilee Itoophiyaa 5,000 caalaniif kennee fi bulchiinsi Doonaald Tiraamp mormaa ture akka dhaabsisu hayyameef. Abbaan seeraa mana murtii Booltaan District Biriyaam Marfii biiroonni mana keenyaa biyya keessaa Ameerikaa namoota biyyoota murtaa'anii dhufaniif da'oo yeroo ajaja dhumaa akka adda hin cinne ka dhorku mana murtiitti kennan. Tarkaanfiin kun ka fudhatame manni murtii waliigalaa Ameerikaa waxabajji bulchiinsi Tiraamp bifa wal fakkaatuun da'oo lammiilee Haayitii fi Sooriyaa irraa dhufaniif kennee ture adda akka citu hayyamuu booda. Manni murtichaa waxabajji keessa murtoo deeggarsa sagalee olaanaa 6-3 argateen abbaan seeraa da'oo seeraa yeroo lammiilee biyyoota biroo 13 irraa dhufaniif dhaabsisuuf bahe mormuuf sagalee isaan dandeessu argachuuf carraaqanii hin arganne. Da'oon seeraa yeroo godaantonni biyyoota kanneenii dhufaniif ulaagaa guutan sababa namoomaan biyyarraa akka hin ari'amne eegumsa kennaaf. Gorsaan seeraa olaanaa biiroo dhimma nageenyaa biyya keessaa Jeemsi Paarsiivaal murtoo darbe gammachuun simachuu isaanii miidiyaa hawaasaa irratti ergaa dabarsaniin beeksisan. Asiin dura adda citanii ka turan dhimmoonni da'oo seeraa hundi isaayyuu amma ifatti hojiirra ooluu eegaluu isaa ibsan. Da'oon seeraa yeroo lammiilee Itoophiyaaf kennamee ture adda cituu isaatiin gareen mirgaa godaantota Itoophiyaa fi Afrikaanotaaf falmuu Afrikaa Community Together mormii isaa ibseera. Gareen kun kibxataa murtoo dabarseen komii qabaachuu ibsa baaseen beeksise. Gaagaamni Itoophiyaa keessa jiru ammallee itti fufuu isaa caqasee murtoon kun lammiilee Itoophiyaa 60,000 lakkaawwaman Ameerikaa akka jiraatan balaarra buusa jechuun Daayiriktarri ittaanaa dhimmoota imaammataa fi ijoo Diyaanaa Koonaatee himatan. Da'oon seeraa yeroo ka kennamu balaa uumamaa, waraana yookaas taateewwan hammatoodhaan miidhama ga'een kanneen miidhamanii fi ulaagaa kanneen godaantonni guutan Ameerikaa keessatti hojjetatanii akka jiraatan akka hin ari'amne mirgaa fi eegumsa kennaaf ture. Bulchiinsi pirezidaantii duraanii US Joo Baayiden lammiilee Itoophiyaa mirga kana akka kenne bara 2022 keessa ture. Kunis lammiilee Afrikaa balaa walitti bu'iinsa hidhannoo irraa fi dararaa namoomaa irraa eeguuf jedhamee akka ta'e eerameera. Ji'a muddee keessa ministeerri dhimma biyya keessaa Yerosii Kiristaal Naa'omiin kan durfamu biiroon dhimma biyya keessaa haalli Itoophiyaa keessaa waan fooyya'eef lammiileen Itoophiyaa gara biyya isaanii yoo deebi'an yaaddoon jabaan waan isaan hin mudanneef da'oo seeraa kana kaasuu beeksisee ture. Marfiin tarkaanfii kana bitootessa keessa DHS adeemsa seeraa bu'uuraa keessa darbamuu qabu maal na dhibdeedhaan dhiisee jedhee inumaa da'oo eegumsa kanaa mulquuf sababaa dogoggorsiisaa kenne jechuun akka hojiirra hin oolle dhorkee ture. Murtoo mana murtii waliigalaa booda abbaan seeraa Marfiin eegumsi lammiilee Itoophiyaaf kennamu akka itti fufu ajaja biraa baasan. Murtoo kana wayita dabarsanitti sababoota seeraa hin tuttuqamin bu'uura godhachuun waajjirri dhimma biyya keessaa eegumsa kana akka adda hin kunne dhorkaa kaa'amu itti fufsiisuun ni barbaachisaa jechuun ibsan. Falmiiwwan kanneen murtiitti godhaman seeraa bara 1990 ari'uu irraa tursiisuu yookaas aangoo adda kutuu ka kenneef abbaan alangaa waliigalaatiif haleellaa fulbaanaa 11 bara 2001 raawwatame booda waajjira dhimma nageenyaa biyya keessaa hundaa'e akka hin taane ibseeti. Dhiyoos abbootiin seeraa falmii dhimmoota wal fakkaataa Sudaan Kibbaa, Maayinaamarii fi Somaaliyaa ilaallatan kuffisani. Marfiin kibxata murtoo wal fakkaataa dabarsan. Kanneenii fi gaaffilee biroo nuuf mala jedhan ka kuffisan abbaan seeraa kun tarkaanfiin DHS heera mootummaa Ameerikaa sarbuun sanyummaa fi jibbaa sabummaan kaka'anii ta'uu fi
ta'uu dhiisuu irratti falmiin akka godhamu akka ayyaman ibsan. Kanneen himata dhiyeessan haala yaaddessaan Itoophiyaa keessaa itti fufee jiru maalna dhibdeen irra dabraa jira jechuun falman. Dabaluunis TPS da'oo seeraa dhowwachuun qaama lammiilee adii fi Awurooppaanota hin taane biyyarraa ari'uuti jechuun mormaniiru. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Dhugaa Miidiyaa odeeffannoon galgala kana farkaa qabnu kan gammaa dhaggeeffattan ture. Kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan Dhugaa Miidiyaa immoo subscribe taasisaa jechaa turtii gaarii.